Mucatti mana madaamiitti wamantaan hojjechuudhaan madaamiin tikeettii kuttee kara biyyaatti ari'atte. Mucaa liistiroo waggaa 8 hojjechuun birii 400 ol walitti qabate dallaalli Dubaayittan si erga jechuudhaan birrii harkaa fudhate. Akkaataa rooba yeroo amma itti roobaa jiru. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harkafuuni hordoftoota keenyaadha. Har'ammoo walitti deebinee jirra. Maarree kunoo ganni kun yeroo amma baay'ee ulfaataadha. Yeroo tokko tokko immoo akkuma beekamu kunoo amma immoo faallaa godhee biyya keessa itti beektanutti ganni kun guyyaa hin rooba halkan immoo kunoo halkan immoo jiini isaa baay'ee ifa. Sanatti immoo qorri isaa qallee miti. Yeroo nama geeddirameera baay'ee namatti ulfaata. Akkuma kana immoo biyyoota Awurooppaa faallaadhuma keenyaatiin immoo gubaadhaan ho'aan waxalamaatti maarree egaa kunoo. Kanaafuu jennaan Rabbi akka giddu galeessatti nuuf godhu du'aayii waliin hagoonuu waliin haqadhan isiniin jedhaa. Har'ammoo viidiyoo kan fataazanaa isin godhu isiniif qabadheen dhufee jira. Warri chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe like gochuudhaan akka nu waliin turtan kabajaan isin gaafadha. Warri biyya alaatii karaa kana dhufeettan akkuma beektan dhoqqeedhuma ergasii keessaa baatan keessatti deebi'uudha. Otu yeroo bicuusii ganna kanayyuu achuma turaan isiniin jedha. Garuu egaa biyyi ormaa kunis hundattis hin tolu. Hundis immoo achi taa'uun jaallatu maali gaa? Maal jedhana daajesi onsor yur biraade onsor mande jennan kuno birrin caati dhabame bokkaan sa'a 24 haadha si gadal ba'a akka waan rakkina malaayikaan waraqaa chaappaatti rukutee rabbiin biraa gad ergeetti rakkinni Itoophiyaatti buutechuun danda'ama. Ilaala hirooban ilaala kan yaa rabbi eessa dhaquu dhagaa yaadi isa kana jala nama ciisaa isa kana jala ilaasa kana ilaala inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun kana hasbunallahu wa ni'mal wakiil. Allahu akbar. Yoo ala nana fuudheen bayin lubbuu koo wallahi laazim umurii waan ta'u lakki kunoo ammalaa sa'aatiin caatii ga'ee eessa haadha kootiin lixa zaminiin go object digest on the takzine itti faranjii yeroo aarte bitanii takbir Akkuma argitanii kaatanii kaadha. Ganni yeroo ammaa kun baay'ee cimaa isaati. Amma roobi keessatti gizee hayliin isaa akkuma tokko namaan galu. Kanuma utuu jiru qorromti isaa kana bokkaan akkan roobaa ammuma kana fayyaadhaan amma kana taa'uudhumtiyyuu rabbiin galateeffachuu qabna. Ganna kana keessatti immoo yeroo baay'ee kan babal'atu wobaa kana. Wobaan sababii qorraan dhuftu jennaan. Of eeggadhaa of eeggannu of eeggadhaan isiniin jedha. Hello. Inni kun hin dadhate ammuma giidoo isaa fuudhe garuu nuyis waan ho'aa ta'e dhuguudhaan nyaachuudhaan marqaa guufee shaamaa ofitti uffannee waan ho'aa nyaanne yeroo amma keessa baay'ee qorri isaa ulfaataa isa kana nyaadhaan isiniin jedha.
akkuma argitanii kaatanii gaa boottiin yeroo baay'ee baadiyyaa qofa miti amma iddoo dhoqqeen jirutti bakka dhoqqeen caammaan yeroo ammaa gara dhoqqee hin dandeessu si bichuu dhoqqeen tiribannaa taphalaa shoftu qofa gatiin boottii yeroo ammaa keessatti baay'ee ol ka'eera inni yukumaaf 500 moo sanaa ol moo maal jedhama guddiidha baay'ee isiidhuma sana achumatti gaa warri waa'ee boottii beeku ni beeka waanni achirratti irratti labbadama yeroo isiin citte daarii kara koomii kanaan yeroo amma bootticha malee wanti danda'u hin jiru dhoqqee isaa ammaa kan isayyuu yoo keessoo keessa galchee bishaan hin miice hin qorra. Intalli suuraa ishee asirratti argitan tuni viidiyoo hin taane dalagdeetti viidiyoo firiijii jiraa keessa aannan muuzii minaamina ilifoormi kecha naqattee wanti ishiin ilifoormi kecha godhan hin jiru jechuudha. Jarri argee tikkeetti biroo ofirraa gaggeessi jechuudha. Isin quufni isinitti dhaabbatee waan godhisin dhalli bara. Ijoolleen Abashaan kun Itoophiyaa dhufee xiqqoo ji'a lama ruusa nyaannaan mataa gubbaa bahe. Mana gaarii argattanii jennaan mataa gubbaa isin baha. Mana firiyoo argattan mataa gubbaa isin baha. Arabni takka takka si laalti bara. Amma TikTok irratti wanta nan dalagu na laalti. Qaanqaa yoo beekne wanta nan godhu na laalti. Mee manni akka mana anjiru kun firiin hin jiru dhugaa waaqayyo isin jira. Guyyaa takka hiiqaa isaanii dhugaa kilaasii keessatti viidiyoo waraaba. የመጨረሻ ደረጃ ሳንትረበ ቪዲዮ ወራቧል ጃለ ታራም አከማ ኢትዮጵያ ጀተኒ ሪአክሽን እንታን ነው ተገርሲስተን ጋሩ በየት ደርስተ በጋዚ ጎቴ ሆጃ ከያርገተ ሲታንቀተ እንደው ኦዶ ሲጨጭፍተ ሲጋሊተ ያራተ ረፈከ አሰረት ፊደለ ከዋን ኢትዮጵያን ሀቱ ታለ ኛታ ጀቹ ዋንዶ ሀቱ ما نقرسيت ما لازم نرى برضو جولة عرفت جولة تون نفتح كنا قوتهم تكويله هني تكالسون بفاجأ تكالسون بفون رما صوبا بنامنا كنا قبل سبزا فيديو لد انت تكالين لما جبسوستوان بلو كنا فرابر اللانو لجبسيسته تاتانكو او بيغنو چما قودا منا رما كي جتين بلقاتا منا منا غاري ارغنا كنا فورم نغرا ستي جابت بي ابدا سينغو اتينغون نياتا بكنتانه متاكيس garaa kana keessa shuraaba keessa kaa'achuudhaan nyaata isiin TikTok irratti of beeksisuu akkaataa namni dhuskee gadi fuudhee bahu agarsiisuudhaaf jettee otoo isheen akkana gootu silaa jira rabaa immoo kaameeraa hin dhabanuu hin mul'atu malee gowwaan hin beeku zimmeedhee hojjeta. Sana booda arabni argitee waa tokko hin jennee tikkeetti kuttee karaa biyya keetiitti. Ciao. Kanumayyuu rabbii sii galateeffachuu qabdi. Maaliif jennaan yoo maqaatee achumatee waa gootee ajjeeftee badiin kan siiti. Namni nyaata itti qoosaa sa'aatii ammaa keessatti namni nyaataan taphataa mee kun takka haala hin beekamne. Amma maqaa biyya keenya balleessiti kunoo. Sikkana dhattee maqaa biyya balleessiti. Qaallattii koo bakuma nagaadhaan si galchite. Bakuma nagaadhuma keetiin hoo tikkeetti keette boo lubbuudhuma keetiin galuu keetti galateeffadhuuti mana dhaqee ciisi badii keeti. Oma baatee dhiistee oma biraa hojjettee quufan malee utaalan malee hin caban jedhan. Sagalee maalii mul'isaaru? Koomenti jalatti kaa'uun dagatina. Birrii kuma ebba firiif soddoma firii viizaa naan jedheen harkaa fuudhe. Waggaa 8 guutuu leestiroo hojjedhee birrii kana walitti qabadhe. Ani maqaan koo Dabalaa Bayyee naan jedhama. Dallaalli kiyya gara biyya Dubaayins erga naan jedhee birrii kuma ebba firiif soddoma firii viizaa naan jedheen harkaa fuudhe. Sana booda gaafa nufu gara biyya kana hojii konistiraakshini hojii baay'ee ulfaatutti na erge Paakistaanitti na kenne jechuudha. Ani immoo hojii birrii sana leestiroo hojjedhee taa'anii waggaa 8 guutuu leestiroo hojjedhee birrii kana walitti qabadhe. Baay'ee natti ulfaate hojjechuun dadhabee baay'ee tokko natti ulfaate kaleen iddoo leestiroo sana iddoo hojjedhu sanatti kaleen koo na dhukkubaa ture. Sana gaafan isa dubbisu namni suni bilook na godhe iimoodhaan illee waasaappiidhaan illee akkan itti naasofne. Haati koo gabaa keessa teessee birrii sana walitti qabdee shunkurtii nagaddee birrii kuma 70 illee nama harkaa liqeeffattee hojjettee deebistanaanis nama na goota naan jettee na ergite. Adaraa uummanni Oromoo biyya Dubaay keessa jirtan naa birmadhaa naa qaqqabaa isiniin hin jedha. An baay'ee miidhama guddaa keessa hin jira. Adaraa obboleessa akka obboleettii naa birmadhaa isiniin hin jedha.
akkuma beekamu yeroo ammaa keessatti namni bichuudhumas yeroo hojjetaa maal godha kara biyya alaa kana dhaqeetan sanaa olitti immoo argadhee yeroo dhiyoo keessatti mana ijaarradhe maatii koo hin guddisuu jedhee yaada. Akkuma kana inni immoo kunoo liistiroo waggaa meeqa hojjedhe waggaa 8 hojjetee yeroo inni bakka biyya Dubaay dhaqeetan hojjedheetuma maatii koo haadha koo kana sasiin achi teessee hojjettee naa kennite liqeeffatte hojjedheen kaffala gite yeroo jedhu dallaalli immoo birrii 400 isa rakkatetti rakkinuma barbaadde mitiire. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاد أجرتو وريا منتي مسلماه نردفني نجا كيسني بقى ربي يرو كنان واقع كيسن ساعتي كنان سنجيه نسجيه جتشا فيديو كنا نما هندبران شير ناف بوتاني أكسين ناقو قبسيفتن بربادا الناس ما نجتشودا كانت دورا بوتنا كاسي وان براتي في متي هم اللي جتشودا أني والله تعبي هاتي فبانكو نتي تعبني namoonni baay'een na gargaaraa turanii kan as gahe akkuma argaa jirtan jechuudha. Miidiyaan kamillee dhufee rakkoo kan koo ifa baaseera waan keessa ture sadarkaa kanarra gahe ifanaaf baaseera. Ammas namoonni tokko jechuudha ta'ee jedhanii maaliif mucaan kun sadarkaa kanarra gahaa yaada jedhu kaasuudhaan namoota illee mucaan kun histiriin isaa mucaa ajaa'idha jechuudhaan waan hin qabne jechuudha haasa'uudhaan akkan namoota gurguddaadhaan wal hin qunnamne qaama godhaarutu jira jechuudha. Kanaaf an waanan keessa ture hawaasa koo keessatti akkaataa kamiin akka hin jiraataa ture nama gaarii akkam ta'e eenyuun nu gaafachuu dandeessu. Wallaahi ilaan jiraadhee umrii guyyaa hadhaa kana ga'e nama tokkorraan dhiibbaa tokko ga'een beeku, nama tokko walloleen beeku, politikaa kam keessa iyyuu galeen beeku, mootummaa tokko tuqeen beeku, waanan waraabee gadhiisaa ture haa ta'u kan Facebook koo irratti share godhaa tures haa ta'u jala seentanii ilaaluu dandeessu. An qaama tokko takkaa tuqeen beeku. Garuu immoo namoonni ta'e jedhanii jechuudha. Aanaa koo keessas haa ta'u bakka garaagaraa jiraachuudhaan maaf mucaan kun sadarkaa kanarra ga'a jechuudhaan yaada garaagaraa kaasaarantu jiru. Nan dhagahaa haa ta'u maaloo nan obsaa kamiyyuu obseen sadarkaa kanarra gahe yoo ta'aabii haatiif abbaan koo ta'aabanii asiin singeenya yoo jedhan miidiyaan dhufee ifa baaseera. Tiktookaroonni dhufanii ifa baasaniiru. Annama sadarkaa sanarraa ga'ee dhufee as ga'eedha. Qaamni immoo kana keessan dabarfanne ati soba jedhu natti dhiyaatii naasa'uu danda'a. Afaan haadha kootirraa dhageessaniittu, afaan abbaa kootirraa hundi keessanuu dhageessaniittu. Haati kan koo nu guddisuudha jettee sababa taatee nu jiraachisuudha jettee jechuudha. Quba namni quba 10 qabu haati kan koo quba 9 malee hin qabdu jechuudha. Qubni tokko tuusiin nu taa'abdu wanti ta'e waraanee irraa cite qubni sii tokko jechuudha. Akka nama qubni sii mirgaa kun quba 5 miti kan haadha kooti jechuudha. Quba nu 5 qabnu kana haati kan koo quba 4 qofa kan isiin qabdu. Kana eenyuuf jechuuf akkas taate ilma koon galmaan gaadha jettee bakkaan gaadha jetteeti kan isiin akka kana taate. Garuu qaamni ta'e jedhee an guddadheen bakka tokko ga'ee maatii koo kana ol kaasaa haadha koo guddifadha utuu hin jedhu sadarkaa akkan hojii gurguddaallee hin arganne qaama irratti hojjetaarutu jira jechuudha. Amma naaf galteetti dubbiin. Kanaaf adaraa amaanaa namni viidiyoon koo kun isin bira ga'e sheera naa gootanii nama hunda biraan naa geessanii an nama qulqulluu akkan ta'e eenyuu nu gaafattanii baruu dandeessu. Kanaaf akkanatti akkanaa hubattan an politikaa kamirraayyuu bilisa bulchaan godina Jimmaa maqaa isaanii na beeku waanan ta'e waanan feesbuukii koo irra maxxansaa tures na beeku isaanis an nama qulqulluudha jechuudha. Qaama ta'e jedhee garuu akkan hojii guddaan geenye akkan bakka guddaan geenye akkan maatii koo sana rakkina sana keessaa hin baafne qaama godhaarutu jira waan ta'eef sheer gootanii namoota dubbiin kun dhagahanee jiran hamaan koo itti himamee jiru akka hubatanu jirri nama akkamii akkan ta'e akka qoratanu namoonni haasaan kun bira gahee jiru akkanaaf qoratanu akkanaaf gootanu kabajaan isin gaafadhaa. Silas asinni yoom nama duukaa deebi'aa miti obboleewwan koo an garuu gochaa sana kan hin godhe wallaahi beekamtii barbaadee fi miti tiktookara beekamaa wayitiin miti sababa keessanii sababa rabbii kootiitiif ergantanaa sababa keessaniiti kan miidiyaa kanatti dhufe. Kanaaf
copy link share naa godhaati qaama dubbiin sobaa itti mamaaru kana biraan naa gahaati anna mana gaa akkan ta'e akkanaaf hubachiiftanu gama namaan isin gaafachuun barbaada ulfaadha obboleewwan kiyya. Dhiyeenyuma kana yuunivarsiitiin akkuma eebbifame ni beekama. Yeroo sana keessatti immoo inni immoo haadha isaa akkaataa isiin itti guddiste kasala baachuudhaan agarsiifatee ture. Sana keessatti immoo tiktaakoonni miidiyaan illee ta'uudhaan haala isaa kana gaafatanii turanii akkaataa maatiin isaa itti barsiisan sana keessatti itti himee ture. Akkuma kana immoo nama jaallatu akkuma jiru kan nama jibbus immoo abadaniin dhibamu. Maaliif jennaan inni kana agarsiifachuu isaatiif maaliif namni immoo karaa adda addaatiin gargaaraa ture. Sana maaliif gargaartu inaaffaadhaan amma immoo duula akkan taane itti geggeessuu fi rabbi irraa qabu siruma namni gaarii hojjetu asii dannabu rabbi sirraa qabu jedha. Kaayyoo ati kaayyeeffattee maatii koo kanaan hin gargaara jettee kaayyeeffattee gara fuulduraatti immoo jettu rabbi galmaan si haa ga'u. Viidiyoon irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Haga kabiraatti walitti deebinutti nagaan naaf turaa jiraadhaa ulfaadhaan isiniin jedha.